Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed xumura torban dabreerra Ugaandaa fi Ruwaandaa daawwachuun dhimmoota adda addaa irratti hoogganoota biyyoota lameenii waliin dubbachuun isaanii himamee jira. Yuunaayitid Isteets namoota Afgaanistaan keessaa baasuudhaan carraaqqiin gootuu fi waraana ishee deebifachuudhaaf yeroon kenname torban kana keessa innaa xumuramaa jirutti murtiilee pireezidaanti Joo Baayiden dabarsan danqaalee ciccimoota mudataa jira. Kan hojii kalaqaa adda addaa hojjetu dargaggoo yuunivarsiitii Finfinneetii baratu tokko dhiyeenya konkolaataa tajaajila adda addaaf oolu hojjetee xumuree yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti oomishni isaa akka jalqabu abdiidhaan dubbata. Kanneeniif kabroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumuraattiin waliin turaa jenna. Ashamaa harka fuunee amma oduu sin dhageessifna. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhuma torban darbee biyya Yuugaandaa fi Ruwaandaa daawwatanii dhimmoota adda addaa irratti marii taasisuun isaanii ibsameera. Gabaasa Iskindir Fireew qopheesse jaallanneetu dhiyeessa. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhuma torban darbeerra biyyoota Afrikaa gama bahaa fi giddugaleessaa keessatti daawwannaa gaggeessaniin dhimmoota adda addaa irratti mariin kan gaggeeffame ta'uun ibsameera. Ugaandaa keessa yeroo turanitti dhimmootii hedduu ka biyyoota lameenii fi kutaa irratti pireezidaantii biyyattii Yoweri Museveni waliin ka dubbatan ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed marsariitii hawaasaa kan ofii irratti barreessanii jiru. Pireezidaant Museveniinis tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti mariin Dr. Abiy Ahmed waliin gaggeessan bu'a qabeessa akka ture ibsan. Dhimma biyyootii lameenii ka kutaa fi addunyaa irratti walta'iinsa qaban jabeessuun walii wajjin hojjechuuf waliigaluu isaanii ibsaniiru.